Haati sabboontuu warra har'aa booda dhufee ulaatti manatti isin galchuun qophiidhaan guutiin isinitti dhufe yaagare maaf haala sabboontuu bira dhaabbatte jechuun manni jabaan isin yoo taate fiddan akkuma qafaa sana abdi mataa jala qabdamu harka jala qabdamu akkam taatame miila jala qabda. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu jira jirtuu hordoftoota keenya bakkuma jirtanitti nageenya keenya kan onirraa badde isin haa ga'u isiniin jenna har'aa haati sabboontuu warraa hedduu nu gammachiifte wallaahi hedduu garaa gabnu goote akkana taate argamuu keetuutu hedduu dasnutti jedhe jechuun hedduu nu gammachiise yaa garee maafiyaa hajjii fi abdii gudiin isinitti beeka haati sabboontuu meeshaa sagalee hin qabne qopheeffattee mataa keessan adda yaasuuf qophii jirti jechuudha. Akkuma gaara walumaan argine warri argitanii warri argin haadha sabboontuu tumka jedhu jala seentanii ilaaluu dandeessanii haati sabboontuu warra har'aa booda dhufee ulaatti dura dhaabbatee na jeequ abbaa fedhe yoo ta'e fedhu hajjii taya fedhu abdii taya mataa keessan addaan isin yaasa ittira guddiin isinitti dhufe gaa nuti isin nu malee namni hin jiruu haadha sabboontuu sodaachifnee hulaa itti tumnee asiin gara tokkoon immoo tuyyuu nama isii gargaaru cafaynee sodaachifnee akkasitti manatti galchineettanii yaaddanii manatti isin galchuuf qophiidha haati sabboontuu. Akkuma har'a argitan sani anuun mataa kiyyaaf ni sodaadhe waan san argee ulee san argitee akka jiru laa isa argeetiin anumtuu sodaadhe. Gudiin isinitti dhufe yaa garee maafiyaa yaa warra jireenya namaa laaquu malee jireenya namaa tolchuu hin jaalan dhukkee isinitti kaasuuf qophiidha haati sabboontuu wallaahi akkana laala sabboontuu hedduu takka nu gammachiifte baga itti himte ofirraa baga dhugaa itti himte jarri kun kabaja hin fedhuu ija diimtuu itti agarsiisii siin jenne amma durallee baga ija diimtuu itti agarsiifte mucaa dheengaddaa dhufeetiniin mana keetiin bahinii manuma kee keessa taa'ii waan takka sodaatiin nuti simaddii jirra jedhee haadha sabboontuu jajjabeessee yoo ammallee mana keessa taa'uun kan sodaachisu taate manni kiyya lafa jira Saidoo wajjin hajji Mustafaa fi Saidoon bakka takka galanii beeytanii imaarata karra galanii imaarata takka walumaa qabatanii imaarata karra galanii akkasitti yoo mana kanallee taa'uu kan sodaattu taate haadha sabboontuu hin sodaatinii ani simaddii jira sibira dhaabbadha yoomillee taanaan si waliin jira aarsaa dhufu guutuu isaa fudhachuuf qophiidha kootu mana kiyyatti galii hin sodaatiniitii mana kiyya galii mana kiyya keessa taa'ii ani mana biraa barbaadadha jedhee dhufee haadha sabboontuu jajjabeessee biraa deemnan gareen maafiyaa gabbahanii mucaa cafaqanii akka isaanitti silaa isaan miidhumaaf akkas godhanii garuu rabbiin isaa dhugaaf waan deemeef dubartii gargaaruu waan ta'eef rabbi isa gargaaree ulee isaanii jalaa hambisee bahee jechuun mucaan. Gochi akkanaa mee maa inni namni akkamitti nama gargaaru ta'uufiitti silaa maafiyummaa malee keeriin beekanii maaf haadha sabboontuu bira dhaabbatte jechuun mucaa akkasitti cafaqanii wannaa jedhanii jechuudha. Maaltu isin galche? Mustafaa waan fedhe haadha sabboontuuti yoo ta'e yoo waan fedhe godhe yoo gargaare maaltu isin hinaafsise maaltu isin gube? Moo akka keessan kanatti garee maafiyaa ta'uu dhabe mucaan kun? Akka keessan kanatti jireenya namaa jibbee jireenya namaa balleessuu malee nama bultii dhooguu malee nama hiraarsuu akka keessan kana maafiyummaa baratuu dhabeef maa tola ooltummaa dalagee maa waan gaarii dalageechaaf mana haadha sabboontuuti gootaa jettanii tumtan. Isin jala dhiyaattee jirtii yaa garee maafiyaa yaa abdi yaa haj isinii himneetii jirra wallaahi isinii himnee jirra akka isin shaaraa kanarra gabbaatanii jireenya magaalaa kanaa jibbitanii magaalaa kana keessaa yoo akka isin yaatan isin goone nutti nama miti jechuudha. Ka isin tumtan sunillee hiriyaa keenya nutti qaalii nama nutti jabaa maal haa ta'uuf tumtan maal irraa qabdan maal isin godhe maal isin jalaa balleessa. Mee maal isin godhe
maal isin jalaa balleessi maal keessan fudhate akka keessan kana badii dalaguu oolee ganamaaf galgala halkanii fi guyyaa sa'aatirraa daqiiqarraa nama doorsisuu dhabe isin wajjin dhufee haadha sabboonti tuulaa tumuu dhabe isin wajjin dhufee akkasiin mana keessan bullee akkasiin sodaattee gandarra deemtu ilmaan ofii guurattee akkas godhuu dhabe kanumaaf tumtan malee wanni biraa takka hin jira maal isin jalaa balleessi yaa garee maafiyaa garee jireenya namaa hin barbaanne garee waa yaannee gabbattuu isin jette haati sabboontu dhugaa isin jette waa yaannee gabbattuudha isin barana teessan laal barana magaalaa tana keessatti teessan isinii dhumattee jirtii rabbi yoo rahmata isinii godhe yoo daftanii yoo qabdan yoo maafiyummaa keessan kana dhiiftan malee isinii dhumattee jirti haati sabboontullee dhugaa guyyaanin sii dhufaa siin jettee bara abdi guyyaan sii dhufaa nama mucaa kana tume beekeetiin jira naaf haarayaa miti isinuma tumee maal dhufee akkasuma naan jedhee tumtanii maal mana haadha sabbootutti maal gootachaaf tumtanii mana haadha sabboontu yoo dhufe maaltu isin galche isintu irraa gaafatamummaa qaba mana haadha sabboontu moo akka isin jettan ta'uu diddeef hin beektu ka isin maafiyummaa keessan hin beektu kaleessa dhugaaf dhalatte isin warri maafiyaan warri jireenya namaa jibbu si akkam feetan akkam yaaddan isin mee guyyaa tokkollee taatu waan gaarii dalagaa waan namni isinirraa argee jaalatu maafiyummaa kana dhiisa warra dhiiga namaa dhuguuban warri jireenyi namaa hin gammachiif ta ofiiti waan yaanne waan nyaattuun gabbattii jedha waan yaanne waan nyaattuun gabbattii yoo jedhan siifi hajji dhabdi siifi hajji isinitti maal fiddan wanni jabaan isin yoo taate fiddan akkuma xafaasan nagootanii mire bara akkasuma nagootanii nakkasis nagootan immoo ofirraa isin dhoogaa gaafa kaan bilbiltanii yoo achi dhufte bakka bordeemuuf deemnu dibeeyta huccuu awwaalaa qopheeffadhu jettanii na bilbiltanii isinuma sunillee nama biraati miti jechuudha waan isin arda hajji mutsafarratti dalaydanitu akka isin taate na beeyse jechuudha shakkii takkan qabu silaa gaafa sanuu telefoona keessanii na bilbiltanii jamummaa keessan telefoona manaatiin na bilbiltan bara namni ammaan booda isin sodaatu takka hin jiru abadan itti nyaadhaatti dhuga haati sabboontuu akkanatti collee dubartii jabduu waan dubbatte dhugaan dubbattu sodaa takka malee dubbattu ta'uun kee hedduu nu boonse laa hedduu nu boonse duraanuu akkana ta'e isin jenne yoo isaan didan ammallee manni seeraa gaafsan cufte har'amaa asitti deebite isin jedhu ol isaan galchinaa miti ol isaan galchina sirra dhaabbanne akkasumallee irraan galu jira kan hanga isaan torbaan takka aduu tana gabbaanii ijaan arguu hin dandeenye takkatti hanga isaan warwaatanii ofiitii manguddoo sitti ergan takkatti akka isaan magaalaa kana keessa gabbaane godhuu danda'uu qabdaadha sabboontu dhamaasuu qabda jara kana wallaahi haa argani waanuma namni ta'e waanuma hati sabboontuu taatee haa argani baga agarsiifte baga itti himte wallaahi na boosite na gammachiifte siimbooy akkana laal dubartii jechuun amesima kaatee deemu dubartummaa nama godhu hin jirti dubartiin jabduun akka dhiirata abbaa feeta ofirraa dhoguu dandeettu garee maafiyaa kanumalee namni hin jiru jedhu mee afaan kam qabdan mee deebii kam deebistaniif ree guyyaan sii dhufa bakka ati jirtutti sodaa takka qabu argitee mire gaafa isiin xiixxee guyyaan sii dhufte gaafa qurquttaan sun sirra dhaabbate abdi mataa jala qabdamoo harka jala qabdamoo akkam taatame miila jala qabdaa sii dhufuuf immoo qofi haati sabboontuu waan afaaniin jette hojiin akka mul'ittu abdii qabna moo gaafa kana jennu haadha sabboontuu qofaa minnuuttillee duuban jira aarsaa haati sabboontuu kafalte isinii kana magaalaa keessaa galchuudhaaf aarsaa haati sabboontuu kafalte nutillee isii wajjin kafaluuf qofi wallah in shakkina akka isin
haga amma gaafa durii isi kadhachaa turre ani marraa meeqa deebi'ee isi kadhadhe abdi haji koota karaa nagaatu bareedaadha manguddummaan fixadhaa haadha sabboontuu kadhadhaa itti balleessitanii jirtanii haadha sabboontuu isiniin jennee isin kadhannee manguddummaatti isin yaamne nama kiyya foon kiyya dabarsee diinatti hin kennu jettee eega isin iyyattee mana seeraa isin geessite dhayxee ofiitii mataa ofiitiin mari'attee dhayxee diina san jalallee isin baaste sodaa isinitti fakkaate akkas godhuun isin akkuma isin jette foon kiyya diinatti hin kennu jechaaf gaabbe malee isin kennee ture jette haguma isin dubartii jettanii tuffattan sun illee yaadde diinatti isin hin kennu jettee karoora san sammuu ofiitiin mari'attee waan san goote isin sanumallee gochuu dadhabde garee maafiyaa har'a gaafa isin kutattee jabaattee dhiirummaa isin qabdan warra waan hin yaadne gabbate akka isin yaaddan isin godha ittee kutattee ogaa isin lafa kaatu maal jettarree deebii qabdani akka immoo magaalaa tana keessaa kophee malee isin yaabtaan sabboontu shakkii takkan qabu jechuudha. Hin shakkina isinirraa dalaydii miti isinirraa bara. Boola isin seentan gaama. Dhiiga Mustafallee ni baafnaa miti ni baaf. Yoo dhiiga hiriyyaa hin baafne nuti maal asirraa goona? Maali jireenyi keenya? Yoo yeroo gabaabaa keessatti dhiiga Mustafaa baafnee isin agarsiifne nuti namaa miti. Arguu teessan. Badii takka qabu mucaan kun. Wanni inni badii qabaatu yoo ta'e akka isin ilaaltanitti dhufee haadha sabboontuu mana namaatirra deeminii kootu mana kiyya gali ani mana biraa barbaadadha jechuun qofa malee wanni biraa takka jiru. Kanumaa miree wanni isin naafs. Gaafa achi galte Mustafaan mana ofiitii jalaa bahee achi galte Sa'idoon achi jira nama hedduu achi jira akka ammaa kanatti dhaynee halkan doorsifnee mana namaatirra oofuu hin dandeenyu ka jedhu mucaa sodaachisoo mucaa cafayxan. Mustafaa sii hima aan hiriyaan kee hin sodaatin wanni ati goote waan gaariidha waan bareedaa dalayde waan nutuun dalagin dalayde jechuudha waan namni tokko dalagin dalayde kenniif mana san ammallee sii barbaananu mana kee kaatitti galtu yoo barbaachisaa ta'e mana isii amma itti sodaachisan kanatti si galchinee mana keetitti haadha sabboontuu galchinee nagaan haa ta'ettu kanuma murtii bareeda fudhatte murtii gaarii bareeda fudhatte jechuudha hedduu galatoomi si galatoomfatte dhiiga keemmoo nuti ni kafallaa miti ni kafalla shakkii takkan qabu. Yeroo gabaabaa keessatti isin agarsiifna dhiiga Mustafaa kafallee. Ati Mustafaa akkas godhuu keetti hedduu galatoo. Haadha sabboontuu ammas taanaan karoora gaariirra jirta. Cimte jara kana jabaadhu magaalaa keessaa yaasi. Kilaashinii miti. Muka saniin magaalaa keessaa isin yaafte sabboontuu akka isin yaaftu illee hin beeknaa jechuudha abdii qabna. Shakkii takka qabu. Arguuf teessan rabbi isin agarsiisa. Ganaa waan dalaydan kanatti deebitanii isheenoo teessan. Isheenoo ittanii miti isheenoo ittan. Isni imaan mallee taana. Yaa garee maafiyaa. Yaa garee hiyyaan. Yaa uummata hiyyaan. Agarreen uummata akka keessanii uummata gara jabeessa. Uummata waan ofii jedhe malee waan namni jedhe hin dhageenye jechuudha. Ta ofiitii malee ta namaatti hiyyaan. Kanaaf dhiiga Mustafaa kafallee isin agarsiifna. Nullee isinii qophoonee jirra isinillee ofii qophaa'a. Mustafaa tumtanii mire nuti waan sanii olii goonee isin agarsiisu ta'e rabbi isin agarsiisa. Nama tumtanii akkuma feetan kaan dhuftanii halkan ilaa tumtanii sodaachiftanii akkuma lubbuun teessan barbaade gootanii hin gootan ammaan booda namni isin akkas gootan tokko hin jiru. Jaalaa muree isinitti himaa isinillee jala muraa ofitti himaa.